Anaani warra abbaa lafaa eessa dhaqaniitu na boossisa. Lidatu immoo qubattuuf weerartuun eessaa dhaqaniitu boossisa. Gaaffiin keenya kun araaramuu hin danda'u. Ani eessa jiru warri lafa kanaa? Galaan eessa jira? Yakkaan eessa jira? Qaallittiin eessa jira? Gullalleen eessa jiraatu na yaachisa. Lidatu immoo warri dhufee lafa kanarra qubatan eessa dhaquutu yaachisa. Eessa dhaquuf nuti deebii kennineerra? Eessa yuun dhaqan? Warri abbaa lafaa lafa kanarraa buqqa'an garuu eessa dhaqanii? Eessa jiru? Lafti amma Sharaateen jiru kun abbaan qabu. Lafti Giyoon jiru kun abbaan qabu. Obbo Lidatu Sheek Alaamuddin Sharaateniin dhiisanii eessa dhaquutu isa cinqa. Ani immoo warri lafa Sharaateen kana turanii eessa dhaqaniitu na cinqa. Kanaaf gaaffiin koof gaaffiin Lidatu araaramuu hin danda'u. Kana biraa weerartuu fi qubattuuf imperaalistiif lafti maallaqa. Abbaa lafaaf garuu lafti eenyuma. Na hubatteetta? Weerartuun, qubattuun, imperaalistiin lafti dinagdee isaaniitii, maallaqa isaaniitii, biddeena furdaadhaa, jireenya gaariidha. Abbaa lafaaf lafti eenyummaadha. Namni lafa isaarra hin jiru. Dhaloonni kunoo sadii taanee jira. Tokko new generation ofiin jedhan dhaloota haaraadhaa. Ani immoo bakka amma jiru kanatti dhaloota haaraa irraati steeppii tokko hin deeme. Ani dhaloota ijibbaataati lubbuun kiyya nama mararu saba kanaaf hin jedhe. Ani dhaloota ijibbaataati. Dhaloonni ijibbaataa kun dhimma sabaatii fi abbaafuu haadhaafuu obboleessaafuu hiluu dhiisuu danda'a. Dhaloonni ijibbaataa kun yeroo kana akka miree bare kamtu kan kooti kamtu kan koo miti. Maaliin hatame maaliin of harkaatii qaba. Dhugaan koo maal ture maaltu jira maaltus ta'uu qaba. Beeka dhaloonni kun. Garuu wanta kana approve gochuun gatii lubbuu gaafata. Barreessuu gatii lubbuu gaafata. Lakki barreessiteen dubbisan taanaan maal goota. Sila waa jettiin dhaloonni kun barateera barateera maal barate kan baargama kanaatiif amma ilaali. Promotion ma tokko yoo bareechitee hojjetteedhaati. Abashaan tokkos beekamtii kan qabus fideedhuma yookaan kan fudhata beektaa kan abashaa sana fudhata. Rakkoo hunda abashaa wajjin wal qabsiisa. It's completely wrong. Warra siyaasaa keenyatti illee kana ni mukan. It's completely wrong. Amma biyya keenyatti amma biizinasii namni qabu nama keenya illee baay'een jiru. Dhugaa moo dubbannate Finfinnee keessa ilaalte biizinasiin baay'een kan warra kaaniiti bini. Biyyatti illee akkasidhaa mootummaadha maaloo jetta. Biyya Ameerikaa Washington DC kana keessatti woxinnaatee stoorii 800 jira. Stoorii Itoophiyaa. Kan warra Itoophiyaadhaan oonii ta'u. 800 keessaati kan Oromoon lama moo sadii duwwaatu jira. Ani kan hin beeku. Kan irra darbee asitti immoo eenyuun komanna? Eenyuun komanna? That's the point. Ani ollaa Itoophiyaan jiraadha. Kanan dhaladhe Oromiyaa keessatti, kanan guddadhe Oromiyaa keessatti, Oromiyaa keessaa yoo san deemu ollaa Itoophiyaan jiraadha jettee deebii laatteef. Nummoo Itoophiyaa ma jedhamtu kana hortee kushiitu ijaaree jenneetu ilaalla. Ollaa Itoophiyaan jiraadha jecha jette sana maalidha akkamittiin haasofte? Itoophiyaatiin jettan kana nan dhagaa garuu dhaqee hin beeku. Maal jechuudha? Lakka beeka Itoophiyaatiin jette kun akka isheen jirtu beeka. Garuu guyyaa tokko yoo keessa jedhee hin beeku. Itoophiyaa jechuun argaan keessa hin jiraadhanu. Itoophiyaatiin jettan kan Itoophiyaa kuush ijaarte. Kan walloo ofitti hammatee jiru, kan gaanfa Afrikaa Gaanaa wajjin walitti hidhee jiru. Itoophiyaatiin jettan kana dhagaye. Kan Oromoof kan kuush akka isheen taate. Garuu hin argina dhaqee hin beeku.